راديو والرونجيلاتي. راديو والرونجيلا تقوم مولدوتي رومو والرونجيلا أوروباتين كوباي توربانيت سياتوكو ويا سامبدرا أجفتوت بيوتي غانف أفريقاف نانو ساتيف أكل كوبس ساعتي توبيات جلجل ساعتي كل لما هم ساعتي كل لما فلكات دمبلي جبابا كيلو هيرزي كما كل شنيف إبشنيف كل شن يوكانس متر باندي كل سجلرت أجفتوت كباف جدو جلس أوروباتي فمو أكل كوبس ساعتي جدو جلس أوروبات جلجل ساعتي دكتمي توكو هم ساعتي دكتمي توكو فلكات دمبلي جدو جلسا كيلو هيرزي كما توكوف إبسديف شنتمي شنرت كان سنككب تمساس رونجيلاتي كون راديو والرونجيلاتي. So candidi madidi cheni no gidirso Watafufi marama Watafufi Kunu gadan de mandebi Gofta tabara Debi mar Mufi So candidi madidi cheni no gidirso Watafufi marama Watafufi Kunu gadan de mandebi Gofta tabara harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattootaa reediyoo warroongeelaa. Reediyoon warroongeelaa har'as torban eeggattee daqiiqota 30 fuuldura keenya jiran kanaaf kan isinii wajjin ittiin turuu sagantaa keenya garaagaraa qabannee dhiyaanneerra nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isinii wajjin haa ta'u. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee waaqayyoo ati hamma yoomiitti isaaf boossa mata duree jedhuun qophaa'eef barreeffamaan obboof qaaduu beenyaarraati nuuf ergame isinii dhiyeessina akkasumas immoo faarfannaalee garaagaraa qabannee dhiyaanneerra. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warroongeelaa ana roobsa makkooti sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaan isinii jedha. Melodu garibate kato kakabu figura de boto watofe kolfinta boiche fufe wakayo yo jol kabufe watofe gati dadamota inni basu gargaru fijame marobsu watofe Kufamne bakenya daufe danchi te gadifamufe watofe 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 Kakundararinya tamufe wakayo gadinu jechufe watofe gogina barami tunura se chol janna karmi burra
Biiftuun barii keenya ol ba'uufi gaaffii baroota deebi'uufi waa ta'uufi waa ta'uufi waa ta'uufi waa ta'uufi waa uumamuufi waa uumamuufi waa ta'uufi waa ta'uufi. Ati hamma yoomiitti isaaf boossa. Maartiin Luuter Waaqayyo harka isaa lamaan addunyaa kana bulchaa jedhe. Harka isaa mirgaatiin karaa waldaa kiristaanaa, harka isaa bitaatiin immoo karaa mootummaa biyya lafaa yookaanis karaa mootummaa sekiulaar ta'e kanaa jechuu isaati. Kutaan kun nama taayitaan Waaqayyo biraatii isatti kennamnaan akka hin taane godhee yookaanis abiyuus godhe. Kanarraas kan ka'e Waaqayyo isa tuffachuun taayitaa irraatii isa kaase waa'ee Saa'ol ilaalla. Kaayyoon barsiisa kanaas namni biyya lafaa kana keessatti itti waamamni isaa gam tokkoon asii ol vertiikalee jechuudha Waaqayyoof waan ta'eef bara taayitaa qabatanitti caalaatti Waaqayyoon ofirratti sodaachuun barbaachisaa akka ta'e hubee dabaluudhaaf. Macaafa Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irratti akkana jedha. Saamu'eel yeroo sanatti Saa'oliin ati saba isaa Israa'el irratti mootii akka taatuuf Waaqayyoo akkan si dibuuf ana erge. Amma immoo ati dubbii Waaqayyoo sitti dubbatu dhaggeeffadhu ittiin jedhe. Harki Waaqayyoo inni bitaa isa biyya lafaa kanaa keessatti aboo namaa kenna. Aboo Waaqayyoo namatti kennuuf immoo of eeggannoo gochuun garuu dhimma yookaanis itti gaafatamaa abbaa taayitaa kana fudhatuuti. Namni an harka Waaqayyoo keessa hin jiru ofii kootiin taayitaa argadhe jedhee yaadu yoo jiraate nama of goyyomsudha. Egaa Saa'ol Israa'el irratti mootii akka hin taaneef ergan tuffadhe ati hamma yoomiitti isaaf boossaa jedha boqonnaa 16 lakkoofsa 1 irraa. Boqonnaa 15 lakkoofsa 1 boqonnaa 16 lakkoofsa 1 gidduu waggaa 42tu jira. Egaa Saa'ol yeroo umriin isaa waggaa 30 turetti hin jajame hin dibame mootiis ta'e. Garuu yeroo umriin isaa waggaa 72 ta'etti immoo hin tuffatame. Tarii waggaa 42 taayitaarra turuunsa of tuulummaaf abshaalummaan taane akka inni marxifatee deemu isa godhee laata. Keessumaayyuu immoo galgala keessa Waaqayyoon tuffatamuun salphina guddaadha. Saa'ol dogoggora hojjete deebisee suphee Saamu'eeliif Waaqayyoon amansiisuuf yaaluyyuu milkaa'uu hin dandeenye. Waaqayyo maaliif taayitaa Saa'ol irraatii fudhate? Dhimma kana irratti yaada muraasa kaasnee mee waliin ilaaluu yaalla. Inni tokkoffaanii of tuulummaadha. Injifannoo Waaqayyo isaa kenneen Saa'ol Amaaleqoota rukutee Agaagiin mootii Amaaleqootaas fayyaatti booji'ee namoota hundumaas billaadhaan hin fixe jedha. Macaafa Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 7-8tti. Kun kanaanatu jiru garuu dubbiin Waaqayyoo gara Saamu'eel dhufe. Saa'ol na duukaa bu'uu dhiisee deebi'eera. Inni akka dubbii kootiitti waan hin raawwatiniif isa moosisuu kootiif nan gadda kan jedhutu dhufe. Kun kan inni agarsiisu Saa'ol muuxannoof dandeettii isaatti hirkachuudhaan Waaqayyoon akka inni dagachaa dhufedha. Yeroo tokko Solomoon akkas jedhee kadhate, an quufee akkan si wallaalletti Waaqayyo eenyunni akkan hin jennetti yookiinis immoo hiyyoomee hatee maqaa Waaqayyo kootii akkan hin salphifnetti anaaf godhii jedheetu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 9 irratti dubbate. Inni lammaffaan qabxiinuun ilaallu namusa sammuuti. Isa afaan faranjiitiin moral judgment jennudha. Saa'ol namusa sammuu keessaa hobbaase. Saa'oliif namoonni isaa warra waa'ee hin baafneef warra tuffataman hundumaa garuu raawwatanii hin balleessanedha. Macaafa Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti. Warra namatti tolan yookaan warra namatti dhiyaataniif carraa jireenyaa gonfachiisanii warra ija isaaniitti hin tolle immoo lafarraatii duguuguun gama kamiiniyyuu fudhataman qabu. Waaqayyoo jalqabatti loogii tokkoyyuu akka hin goone Saa'oliin akeekkachiisee ture. Garuu Saa'ol loogii kana jalaatii miliquu hin dandeenye. Addunyaa kana irratti wanti hamaan isa kana. Isa tokko ofitti qabanii isa biraa immoo akka diinaatti ilaaluun inuma jira. Kanaaf Saa'oliin
of tuulummaaf namusa sammuu ala dalaguutu taayitaasaa akka narraatii fudhatamu isa goosise. Qabxii sadaffaa nuti ilaallu namootni Waaqayyoon tuffataman gara laafina akka isaan hin qabaannedha. Saamu'eel garuu jedha sagalee Waaqayyoo, Saa'ol kana yoo dhagee na ajjeesa attamittan dhaqa jedhe. Saamu'eel jalqabatti Saa'oliif yaaddaa ture, Saa'oliif gaddaas bo'aas ture. Amma garuu Waaqayyo guutummaatti akka Saa'oliin tuffate erga argee hubatee booda mataa isaatiif yaadda'uu jalqabe. Sababiinsaa namni taayitaa irraatii akka bu'u itti murtaa'e namaaf hin ilu waan ta'eef. Namoonni taayitaa qaban gadi lakkisuu waan hin barbaanneef qabeenyiif lubbuun namaa hedduun sababa kanaatiif hin gaaga'ama. Har'as addunyaa kanarratti kan nuti arginu isuma kana. Taayitaan faayidaa qaba. Hin mi'aas jedhame waan yaadamuuf otuu umriin isaanii eeyyame jaarraa tokkoof taayitaarra taa'uuf kan fedhii qaban har'allee hedduudha. Yoodhuma dandeettii gaa hin qaban illee ta'e sobanii dhaadhachuudhaan doorsisuudhaan jiraachuu barbaadu. Pireezidaantii Yuugaandaa ta'ee bara 1971 hamma bara 1979 kan bulche Idi Amin Daadaa barumsa hanga kutaa afuraffaatti kan darbe akka inni hin qabaanne dubbatama. Garuu maqaan ofirra fe'ee deemaa ture waan inni waggaa 100 isa taayitaarra tursiisu fakkaata ture. Garuu kan inni mo'ee waggaa 8 qofa ture. Maqaan isaas akka kanatti raadiyoo Ugaandaatiin waamamaa ture. Kabajamoo Idi Amin pireezidaantii umrii guutuu Fiild Maarshaal Alhaaji Dr. Idi Amin Daadaa badhaafamaa Victoria Cross hojii isaaniitti beekamoo ajajaa waraanaa gooftaa beellada lafaatiif qurxummii galaanaa Afrikaa keessatti keessumaayyuu Yuugaandaatti hinjifataa mootii biyya Ingilizii jedhamee waamamaa ture. Egaa hanga maqaasaa kana waamanii fixanitti bunni tumamee danfuu danda'a jechuun hin danda'ama. Maqaa akkasii ofirra tuuluun saba doorsisanii akkasumas ajjeesanii yeroo dheeraaf jiraachuuf yaalii kan godhanillee turaniiru. Gara Saamu'eelitti yeroo deebinu bakka ajjeechaan jirutti maal gochuun akka malu irraa barachuu dandeenya. Innis Waaqayyoon mari'achuudha. Sababiinsaa Waaqayyo karaa namatti agarsiisa waan ta'eef Waaqayyo Saamu'eel mala akkamiin akka inni itti adeemu isa gorse. Sababiinsaa Saamu'eel lubbuu isaatiif sodaachuun dhugaa akka ta'eef Saa'olis Saamu'eeliif akka innillee waan beekuuf faradatu hin taane goromsa tokko fudhadhuutii dhaqiitii Waaqayyoofan aarsaa dhiyeessuu dhufe jedheetu boqonnaa 16:2 irratti itti dubbate. Argitanii Waaqayyo gara isa taayitaarra jiru otoo hin taane isa abbaa taayitaa sodaatee dhiphatu waliin jira. Waaqayyotti hirkatanii ba'uun umrii hamootaa gabaabsa. Waaqayyoon yoo mari'atanii ba'an goromsa dhabanii galuun jirataa garuu isa ba'aniif dhabanii hin galani. Saamu'eel paarlaamaa Waaqayyoo taa'ee isa tokko buusee isa tokko mude. Yeroo hundaa kaayyoo hundumaatti odeessan hundis namaan gammadu. Of eeggannaadhaaf haala dhokataa ta'een itti adeemuun kun waan barbaachiseef sababa qaba. Saa'ol dogoggora isaa hubatee taayitaa waan hin gadhiisneef taayitaa haala nagaan Daawititti dabarsuuf fedhii waan hin qabneef atuu Saa'ol Daawitii waliin walii galaniiti eebba gara fuulduraa jiru waliin nyaachuu danda'u turan. Garuu inni akkuma tilmaamame Daawitiin hari'achuutti fufe. Biyya lafaa kana keessatti walii galuun rakkoo maraaf furmaata guddaadha. Ana duwwaatu furmaata, ana duwwaatu beekaadha, ana duwwaatu mul'ata qaba jechuun furmaata ta'uu hin danda'u. Dhaloonni gama hundaan barannitti gabbataa dhufetti ana malee jechuun rakkoo guddaa fida. Dhaloota gama hundaan hubeensaa gabbataa jiru kana kan gitu deebii kennuun gaariidha. Hubannaan tirata yookaanis immoo evolutionii keessa darbee as ga'e seenaa mataa isaatii qaba. Baratti dhalootni gaaffii tokkoyyuu hin gaafanneef isumatti himame fudhatee barannitti jiraatu tureera. Garuu kun darbeera. Barri tokko dhalootni gaaffii itti gaafatu. Garuu kan deebisaniif gaaffii tokko malee fudhatee barannitti jiraatu tureera. Garuu kunis darbeera. Bara dhaloonni gaaffii itti gaafatu. Deebii kennameefis ibsa dabalataa kan barbaaduuf falmii kan kaasu ture jira. Baratti
dhaloonni gaaffii gaafatu deebii ragaa qabatamaadhaan kan barbaadu deebii kennamuufis dhugaa gita ta'een ilaalee fudhachuus dhiisuus kan danda'u amma gabaarra jira. Kanaaf kan sodaatamuu qabuuf xiyyeeffannaan kennamuufii qabu taayitaa otoo hin taane dhaloota kanadha. Egaa xumura irratti namootni waldaa kiristaanaas ta'e sadarkaa kamiiniyyuu taayitaarra jiru kanarraatii maal baranna jedhee ilaaluu qaba. Inni jalqabaa Waaqayyoon ofirratti sodaachuudha. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo ogummaan inni jalqabaa Waaqayyoon sodaachuudha kan inni jedhuuf. Inni biraan immoo ejjennoon ofii sirrii ta'uusaa sakatta'anii ilaaluuf sirreessuu danda'uudha. Inni sadaffaan immoo Waaqayyoonis ta'e nama gowwomsuu yaaluu irraatii fagaachuudha. Saa'ol aarsaafan fide jedhee fakkeessee haasa'aa ture. Garuu dubbichi dhugaa of keessaa hin qabu ture. Lubbuu irratti loogii gochuu dhiisuu, lubbuudhaanis ta'e hamileedhaan ajjeesuu irraatii of qusachuu. Yoo kana yaada keessa galfachuudhaa baanne Waaqayyo nu tuffata. Nu tuffachuu qofaatu hin taane inni harka wayyaa jalaan nurratti hojjeta. Atuu Saa'ol quban qabaatiin Waaqayyoof Saamu'eel dhoksaatti waa hojjechaa turani. Yeroo Waaqayyo dhoksaatti nama irratti hojjetu basaastuun kamiyyuu gurri hootuun kamiyyuu bira ga'uu hin dandeessu. Waaqayyo yeroo taayitaa irratti nama tuffatu wanta raawwataman keessaa inni tokko lakkoofsi deeggartootaa xiqqaachaa deemuudha. Waaqayyo Saamu'eeliin ati hamma yoomiitti isaaf boossa jedhe. Kana jechuun Saamu'eel kana booda deeggartuu Saa'ol miti jechuudha. Kanaaf yoo Waaqayyoon safeeffachuu baanne Waaqayyo suuta lakkoofsa deeggartoota keenyaa xiqqeessaa adeemsisuun harka qullaa nu hambisa jechuudha. Warra waa'ee kanaaf gaddanii bu'anis atamma yoomiitti isaaf boossa jedha Waaqayyo. Sokkan didima didichenne no gidirsu watafufi mamarma watafufi kunnu gadan de mandebi goftata bara debi mar mufi sokkan didima didichenne no gidirsu watafufi mamarma watafufi kunnu gadan de mandebi goftata bara debi mar mufi watafufi watafufi mufi mufi watafufi 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 Kun reediyoo Warroongeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaanis immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 7 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Yeroo nu hafe keessatti immoo faarfannaa kadhattaansee jiru nan isin affeera. Egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti yeroo dhuma keenya engodi wanta taane sitamane maqaa keenya erga baane malkaane warra argatan badhaasa nuuf taasisi malee ngodiin badisa.
Adeemne kunoo har'a geenye Jeppoo fi cunqursaa hundumaa dandeenye Kan xiyyaa darbatu bulee ka'ee jira Nutti addan ba'iini biyya ormaa jirra Dhuma nun balleessine Hojii harka kennisine Faarsuuf gammaduu malee Utwaanaaf gongoodhine Dhuma nun balleessine Hojii harka kennisine Faarsuuf gammaduu malee Utwaanaaf gongoodhine Jalqaba keenyatti harkeenuuf reebame Maqaan keenya addunyaa mararratti beekame Simboo nutti goote hundaan kabajamne Homaa bu'aan qabu mootummaa kee hodhamne Dhuma nun balleessine Hojii harka kennisine Faarsuuf gammaduu malee Utwaanaaf gongoodhine Dhuma nun balleessine Hojii harka kennisine Faarsuuf gammaduu malee Utwaanaaf gongoodhine Faarfannee shubbisne lafa awwaara kaafne Maqaa kee nifanne seexanoota baafne Simboo nutti uwwiste baay'ee kabajamne Waan xinnoon xaxamne kufne kan argamne Dhuma keenya hin godhi waan tantaane Sittamanne maqaa keen erga baane Milkaa'ane warra argatan badhaasa Nuuf taasisi malee hin godhin badisa Dhuma nun balleessine Hojii harka kennisine Faarsuuf gammaduu malee Utwaanaaf gongoodhine Akkuma fiigdota ka'umsa dursine Otoo hin xumurin dadhabne yoo dhiifne Fudhachuu too qabnu mo'annee badhaasa Keessaa qooda dhabuun gadda dhaabu'aansa Dhuma keenya hin godhi waan tantaane Sittamanne maqaa keen erga baane Milkaa'ane
warra argatan badhaasa nuuf taasisi malee godhin badisa dhumanum balleessine hojii harka kennisine faarsuuf gammadu malee utwaanaaf nun godhine. dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrongelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Nafdani saga jannef milkoomintane ana namati nureef deemsa jalqabu maaloo na gargaare jibbame salphachuu argamee dhokachuu yabbaana baraare ulfaatanii salphachuu na oolchi Lagi farfadhe uumama lafaarra Oyyoon sambayyati halli naaf mijate sinis akkan deemne jalqaba koo mannaa dhuma koo fubannaa kufi akkan hin taabne ulfaatanii salphachuu na oolchi sana adamsu yafa kami kunan kaksu jecha matanatti raasu na egi kanarraanaaf kenni hubannaan diina sodaadho argamee dhokachuu ulfaadhee salphachuu gonkumaan barbaadu